Fuulli miidiyaa hawaasaa keessumaa Facebookiin hojiiwwan tola ooltummaa hojjechuuf dirree mijataa ta'aa dhufeera. Namoota rakkoo adda addaaf saaxilaman, dhukkuba ulfaataan qabaman, ijaarsa manneen barnootaa yookaan hojiiwwan hawaasummaa saffisiisuu keessatti ga'een fuulli miidiyaa hawaasaa keessattuu Facebookiin qabaachaa jiru isa olaanaadha. Siyaasa biyya keenyaa wal xaxaa ta'e keessatti kanneen lubbuu dhaban maatii abbaa yookaan haadha yookaan obbolaa dhaban baay'eedha. Mi'arraa seenaasiin fuula miidiyaa hawaasaa irratti argitanii gaddaa turtan, deeggarsas gochaa fi turtan seenaa ijoollee Amboo ayyaantuu sirnaa fi obbolaa ishee kanan isin biraan ga'a hanga xumuraatti nu hordofaa. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa kun qophii utubaa biyyaati kan qopheessee isin biraan ga'u immoo an Daniel Tasfaayiti. Ijoolleen kun abbaa fi haadha isaanii dhukkubaan, obboleessa isaanii ammoo hiriira nagaa irratti dhaban. Maatii harka qalleessa keessatti waan dhalataniif karaa irratti ba'anii kadhachuuf yeroo dirqamanitti suurri isaanii fuula Facebook irratti ba'ee maxxanfame. Oromoon biyya keessaaf biyya alaa jiraatus gaddeefi. Maqaan koo Ayyaantuu Sirnaan jedhama. Kutaa kurnaffaan baradha. Ana magaalaa Amboo keessa jiraanna. Dura qarqara ganda Gosuu jedhamu keessa jiraachaa ture. Obboleessi keenyas abbaan keenyas achumatti boqotee jechuudha. Haati keenyas jechuudha. Na ammoo manni kun kan nuuf ijaare taa'amedha. Waaqayyo isaa eebbisu baay'eessa jaalannaa baay'eessa kaawwe. Dargaggoo Taamiroo Bultoos ijoollee kanaaf mana kana ijaaree kennuufiin koo carra qabeessa ta'uu kooti jedha. Jalqaba information isa social media irraan arge akkuma isa qoradhee qaamaan dhufee qoradhee jedheen isaanis arge dhimmicha sirriitti wadhee koree dhimma kanaaf hundaa irra sana booda wantichi ammam gadi fageenyi isaa maal akka ta'e rakkoo maalii akka ta'e ergan hubadhee booda mana kana ijaaruuf waadaa galee waaqayyoof kadhannaa ga'u warra immoo kunoo xumura argate isaanis sadarkaa kanatti dhufanii mana isaanii keewwalanii anis gammachuu guddaatu natti dhagahame kan isaanis yaa isaantu ibsata kanumaan asumarraan ani carra qabeessa ta'uu ijoollee kanaaf dhufee mana ijaaruu koo qofa ta'uu hin taane ani ijoollee kana argadhee maatii argachuu kootiif ani nama dhaloota carraa qabeessa jedheen of ibsa. Bu'aa bayii jireenyaa maatiin isaanii keessa darbes yoo ibsitu barattu Ayyaantuu Sirnaaf obbolaan ishee abbaa haadhaa fi obboleessa ishee sababoota siyaasa biyya keenyaan kan dhaban haati isaanii duutee guyyaa sadaffaa booda bakka seenan dhabanii turuu miira imimmaaniin guutameen yaadatti. Haati keenya buddeen tolchaa daandii irratti wantoota xixiqqaa gurgurtee nu jiraachisaa turte jetti. Mana kiraa keessa jiraachaa ture. Haati keenya firiteerii biddeen fa'aa bakka waan akkasii nagalaa turte shunkurtii fa'aa karaa irratti jechuudha akka gullititti akkasii nagalaa turte yeroo isaan lagaa amma tokko isaan caalaa isaan xixinnoo turan. Na isheen eenyumtu nu gargaaru shumaatu nu gargaaree na abbaan keenyatu nuti of hin beeknu garuu qobuma isheen guddisteen obboleessa keenya isaa yeroo sana rukutamee jettee nu arfan keenya inni nu gargaara ture. Tirfii sa'aatii isaa immoo qeessiraa waan tokko hojjetee nu bulcha ture. Achi yeroo sana baqa qabeenya jireenya baqa haa wajjaduyyuu malee nagaa qabna gammachuu qabna. Na obboleessa koo baay'ee abdatti baqa isa sila qabnu baqa sumatti intinijina obboleessi keenya kun immoo waan rakkina maatiitiin mana namatti guddate. Achi inni obboleessi keenya yeroo rukutamu haati keenya gadda cimaa baqa baay'ee gaddaa mana jedhamu keessa galtee sanumaan kaastee yeruma sanaa kaastee baqa deemuunis dubbachuus baqa waan sun nuti tulfaachaa dhufee
bakka jireenyi ishees garuma abdii kutannaatti dhufe. Sana booda ji'a turte obboleessi keenya gabuqoteen booda isheen ji'a duwwaa turte. Ji'a akkamitti akka turte bakka dubbachuun baay'ee ulfaata. Isheen kana keessatti waama keenya dhiphatti. Nuti ishee malee bakka namaatti hin barre nama wajjin amma daa'imni tokko illee yoo isheen hin jirtu ta'e mana namaatti illee galanii jiraachuu hin jettu bakka. Sila amala namaan barre namni illee uffate nu bishuun barbaadu. Inni namatti yaadarraa ijoollee maakoo jetti bakka. Achi inni obboleessi keenya inni kun yuunivarsiitii barachaa ture. Erga warra du'aa obboleessi keenya dhufee achumaan deebi'eet barnoota irra ture. Yeroo koronaa sana deebi'ee yeroo dhufu isheen bakka baay'ee dhukkubsattee cimee ture. Bakka nuti namni nu biratti dhukkubsatee silan beeknu maayyuu nuuf hin galu bakka waan tokko taate jennee yaadne ture. Achi inni yeroo dhufu baay'ee na bakka maal taate nagaa kooti waan jedhu jetti bakka. Yoo isheen amma yoo nan deeme isaanoo maaliin jiraatu maaliin nan deema sanatu yaaddeetu keessa isheetti hin baay'ee dhukkubsatti natti fakkaata. Nah, sebutin dia mau kutu dan iso manjur bete. Acin itu guyala mana tu itu macam marfecin. Obstala asambo di sini. Sana boleh kulali tesi lamanus bayi amirat ugaran sis dan gefis sis baka bayi baka fayushin bekamunan menjadi dokter ni wanita bayi dubbatan. Ci baka ani mo sana warma sen fayutin atfakar. Achi turte turban lama achi turte sana boleh shenin bokote. Mazarin keenya boqotemo bakka akkasitti jiran nuti nagaama qaban jiran yaan sirma saayu yaan keessattu isheen bakka namaan beektu ishee bakka nuti yuunuftu ishee haala keenya malee hin jiraattu ishee bakka sanaan saayu kun baay'ee fadhaanii bakka waan goonu bitaaman nutti galee ture achi erga taamii faana walbate. Ermiyaas sirnaa obboleessa yaantuu sirnaati. Barataa yuunivarsiitii ta'ee osoo jiruu obbolaansaa karaa irratti ba'anii jiraachuuf sadarkaa dhumaarra waan ga'aniif dhiphina guddaa fi saaxilamee akka ture dubbata.
Ani barataa Ermiyaas Sirnaa Dandanaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko yeroo ammaa Horayeetu jedhame kan waamu keessa. Haati keenya yeroo dhukkubsattee jirtu sanitti waliin gara mana yaalaa geessine jechaadha. Mana yaalaa geessine yeroo laalchifnutti kulaalitiin ishee lachuunsaa fi ergochuusaa fi diyaalisisii akka fayyadamtu yoo jechuun maallaqa qabaattan diyaalisisii akka fayyadamnuu fi isumayyuu yoo fayyadamte fayyummaan ishee baay'ee xiqqoo ta'u parsantii xiqqoo ta'uu isaa nutti himanii jechaadha. Sanaan booda nutis hin yaachifne deebisnee galchine jechuudha. Homaatti furuu dinnaan gara hospitaala Amboo finnee hospitaala Ambootti torbee lamaa fi isaa ol cibsine yaalchifne homaatti furuu dide baay'eetti hammaate. Sana booda ishiinis hin boqotte. Boqonnaan bakka ijoolleen kun qobaatti ni jalaa hafanii jechaadha. Anis qobaa kun ture waan an godhu dhabnaanan as dhufee gara magaalaatti dhufee iddoon jiraadhu naannoon jiraadhu ollaan koo Alamnash Buraayyuu kan jedhamtu ishii waliin ta'een gara namicha tokko gara Takaaba Jifaara jedhamu waliin dhaqne ijoolleen kun akkatti qobaana jalaa hafanii jiru. Ijoollee kana ammoo akkamittaan manuma gandaallee argachuu fi danda'a jedheen gaafadhee kadhadhee jechuudha. Sana booda dhugaayyuun seeneenni waanuma sobasee ishii gaafannaan ishiinis dhuguma akkasidha. Nunni nufaana as ture nama ollaa koo ture dhaqnee haa ilaallu jetteeni. Sana booda dhaqnee ilaallee jechuudha. Argee baay'ee na inni simboo'ee nuti simboonye. Sanaan booda gara piroosesiitti deemnee gara mana qopheessaa Amboottis gandi duwwaa tokkos biras hin dhaqne. Sana booda gara FiBitti yookiin immoo sooshaal miidiyaatti akka poosti godhamu nu gaafatee Ashabir Magarsaa namni jedhamu sun poosti godhee namoonni hedduun sheernaa godhanii waan hundumtuu gara uummataanaaf qaqqabee jechaadha. Dargaggoo Taamiruu Bultoo ijoollee kanaaf mana ijaaruu keessatti halkaniif guyyaa itti cichee hojjechuudhaan waan nu barbaachisu nuuf guutaa mana kana ijaaree nuuf xumuree jedhu ijoolleen kun. Inni egaa waliin beeknu ture amma obboleessas akka abbaattis akka haadhaattis nu ta'ee nama jirudha jechuudha karaa hundumaa. Dursa waliin beeknu yaa manuma qopheessaatti dhufee biiroo kantiibaa keenyaatti dhufee ani mana kana ijaaree fixee xumuree nan laadhaaf ijoollee kanaaf. Kanaaf waadaa kun nan eega jedhee waadaa yeroo nu seenu ani dhugaayyuun seene namni yeroo kanatti mana namaa ijaaree namaa kenna jedhee ijaan hin eegne baay'een na'ee jechaadha. Dhufee lafti isinii kenname ani bariitu isaa hojii nan jalqaba lafti qofni isiniif haa kennamu jedhee lafni akkuma nu kennameen yeroo sanaan gara hojiitti seenne jechaadha. Hojiin itti seenames baay'ee akka ariifatuuf baay'ee halkanillee amma sa'a lamaatti illee as ture sarraatonyootaaf overtime kaffalillee isifatee nufaan hojjechaa ture armaataallee nufaana bukeessee waan baay'ee jedhee yeroo amma kanaayyuu fudhachuu hin qabu baatii ja'a keessatti xumurree ijoolleen kun itti galuu qabu jedhee baay'ee nufaana dadhabee maallaqaan qofaas miti humna isaatiin iyyuu as dhaabbate sa'aatii isaa ajjeesee baay'ee nufaana rakkateetu kanas keenya jechuudha. Dargaggoo Taamiruun daldalaa dhuunfaa kan ta'e suura daa'imman kanaa bara 2012 miidiyaa hawaasaa irratti erga argeen booddee hedduu natti dhaga'ameef dhuguma rakkoo kana adda baasuuf magaalaa Amboo dhufee qoradhee jedha. Isaanis yeroon argu kan jalqabaa dubartummaa ta'uu isaaniiti. Lammaffaan immoo akkaataan itti isaan maatii isaanii dhabanii fi rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'an keessattuu irra deddeebiidhaan keessa kootillee miidhaa guddaa gahe. Kanaafan isaan gargaaruu barbaade. Akkaataan isaan itti dhaban abbaan isaanii bara mootummaa wayyaanee yookaan IPRDF jedhamu yeroo baay'ee hidhamaa, reebamaa, dararamaa dhukkubsatanii bara 2006 akka irraa boqotanitti kanan dhagahe. Mucaan dargaggeessi ol deemaan isaan jiraachisu rukutamee mataan isaa rukutamee akka du'een odeeffadhe. Achi booda haati isaanii aarii fi dhukkuba garaagaraatiin dandamachuu dadhabdee boqottee ijoolleen kun haadha isaanii illee awwaalanii guyyaa 3 booda sira nagaa isaan gaafatu dhabanii karaa irratti kufuu isaanii ergan odeeffadhe immoo dhukkubichi hedduu natti hammaate halkanii guyyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaree xumuruuf karoorfadhullee rakkoolee garaagaraa akka biyyaattis akka magaalaattis mudatanii fi hanqina ogeeyyotaatiin baatii 10 jalaa ture. Amma garuu waaqayyoof galannaa ta'u anis xumuree parsantii 100 isaanis dhufanii kun siqiqqii yookaan dhiphina duraan keessa turan sun keessaa bahanii har'a kun guyyaa gammachuu guyyaa gaarii kan arguu isaaniitti anis baay'een gammada.
isaanis in ibsatu abdii jedhuun qaba. Bulchiinsi magaalaa Amboos ijoollee maatii malee hafan kanaaf lafa mana jireenyaa kennee fi hojiin ijaarsa manichaas eegaluu Ermiyaas Sirnaa dubbata. Nuti simboonye sanaan booda gara piroosesiitti deemnee gara mana qopheessaa Amboottis gandi duwwaa tokkos biras hin dhaqne sana booda gara FiBitti yookiin immoo sooshaal miidiyaatti akka poosti godhamu nu gaafatee Ashabir Magarsaa namni jedhamu sun poosti godhee namoonni hedduun sheernaa godhanii waan nutu gara uummataanaaf qaqqabee jechaadha. Sana booda wanti itti dhufee jiru. Inni egaa waliin beeknu ture amma obboleessas akka abbaattis akka haadhaattis nu ta'ee nama jirudha jechuudha karaa hundumaa. Dursa waliin beeknu yaa manuma qopheessaatti dhufee biiroo kantiibaa keenyaatti dhufee ani mana kana ijaaree fixee xumuree nan laadhaaf ijoollee kanaaf. Kanaaf waadaa kun nan eega jedhee waadaa yeroo nu seenu ani dhugaayyuun seene namni yeroo kanatti mana namaa ijaaree namaa kenna jedhee ijaan hin eegne baay'een na'ee jechaadha. Dhufee lafti isinii kenname ani bariitu isaa hojii nan jalqaba lafti qofni isiniif haa kennamu jedhee lafni akkuma nu kennameen yeroo sanaan gara hojiitti seenne jechaadha. Hojiin itti seenames baay'ee akka ariifatuuf baay'ee halkan illee amma sa'a lamaatti illee as turee sararaatonyootaaf overtime kaffalillee isifatee nufaan hojjechaa ture harmaataallee nufaana bukeessee waan baay'ee jedhee yeroo amma kanaayyuu fudhachuun qabu baatii 6 keessatti xumurree. Dargaggoo Taamiroo Bultoo ijaarsa kanaaf dhuunfaa isaatiin qarshii miliyoona 1.75 baasuun kanaaf ammoo gumaacha hiriyootaa fi tola ooltotaan walitti qarshii miliyoona 2 mana jireenyaa guutuu fi daree kireeffatan 2 dabaluun ijaaree kenneefi. Waliigalli ijaarsi mana kanaa meeshaalee manaa wajjin naannoo qarshii miliyoona 2 kan fudhate. Miliyoona 1 fi 750 ol ofumarraan baase. Kaan hiriyoota koo fi namoonni naannoo maatiriyaala xiqqoo kan deeggarsaan geessan jiru. Kanaan rakkoon kun furamee isaaniifis abdii guddaa ta'e waan itti fufuudha jedheen amana. Namni biraas rakkoolee akkanaa kana yoo wal gargaaree wal bira dhaabbatee furuu danda'e biyyi keenya rakkoo akkanaa mudatan keessa yeroo gabaabaatti baatee biyyoota ollaaf illee abdii ta'uu fi deeggaruu akka dandeessu gamanumaan dhaamuun barbaada. Ijoollee kanaaf mana ijaaree itti galchuu kootiif ani carraa qabeessa kan jedhu dargaggoo Taamiroon tola ooltummaas abbaa isaarraa barachuu dubbata. Inni jalqabaa yaa'uka hojii tola ooltummaan jedhamu karaa lamaan argattu tokko isa guddaa waaqni sii kennu uumamaani lammaffaa immoo maatii si guddise keessa. Maatii keessatti guddatte hawaasa keessa jiraattu irraa bartaa maatiin na guddisan uumama waaqaatii gaditti maatiin na guddise hojii akkasitti umurii isaanii guutuu kan jiraachaa turan abbaan koo sama lubbuudhaan darbutti. Namoonni anaa olitti qarshii qaban qabeenya qaban hedduun waan jiraniif Oromoon rakkoo keessatti wal bira yoo dhaabbate yeroo gabaabaatti rakkoo keessaa wal baasuu dandeenyas jedha. Inni guddaan gargaarsa yeroo jedhamu gargaarsi karaa 2-3 raawwachuu danda'a. Inni dura gargaarsa waaqaati. Lammaffaa kan biyya akka biyyaatti hawaasni namaa godhu achii gadi bu'eessa akka kookan akka dhuunfaatti namaa godhamu. Keessattuu akka dhuunfaatti namaa godhamu ani yoo fudhanne uummata guutuu biyya kanaa keessaa yoo xiqqaate uummanni parsantii 30-40 ta'an galiidhaanis qabeenyaanis warra naa ol jiran. Isaan sun tokkollee yoo ta'anii dadhaban 2-3 ta'anii maatii tokko rakkoo akkanaarraa baraaruu yoo danda'an biyyi keenya yeroo gabaabduu keessatti rakkinoota akkanaa biyya keenya irra jiran keessaa baatee biyyaafis baakaappii godhattee biyya biraatiifis ta'uu dandeessi. Rakkoon keenya unumaan furama. Yeroo suuraan isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture namoonni baay'een waadaa gurguddaa kan galaafii turan keessaa kan raawwatanis kan hin raawwannes jiru jetti barattuu Ayyaantuu Sirnaa. Waaqayyo akka abbaatti haadhaa fi obbolaatti taammee fi namoota baay'ee himee fixuu hin dandeenye nuuf kaase. Waaqayyo hunda isaanii haa eebbisu jetti barattuu Ayyaantuun.
namoota tokko lama waamee galateeffadhee fixuu hin danda'u. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Ijoollee isaaniirraa umurii dheeraa isaan haa jiraachisuun jedha. Akkas jedhees eebbisee xumuruu hin danda'u garuu waaqayyo isaan haa eebbisu. Namoota baay'ee hojii isaanii dhiisanii nu faana kan rakkachaa turan namoota baay'eedha. Kanis immoo dhufanii wanta baay'ees kan waadaa nuuf galanis jiru. Garuu kan isin raawwannes jiru. Kan raawwatanis jiru. Garuu ijoo achi keessaa baay'ee kan nu wajjin amma har'aatti nu wajjin rakkachaa jiru. Fi amma har'aatti kan nu faana rakkachaa dhufe taa'amee waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Taa'ameen mana kana ijaaruu qofa miti. Achi amma xiqqooshii magaalaarraa ol siqaadduun dura jiraannu sun achi dhufee achitti baqa wantoota mana keessaa nu hidhateen illee hundumaa nu guutaa baqa iddoon yeroo hundumaayyuu nu wajjin dhiphachaa amma irraatti dhufee amma immoo mana kana fakkaatu nu ijaaree jira. Qarshii miliyoona tokko karaa akkaawuntii ayyaantuun banameen walitti qabames akka ittiin jiraataniif aksiyoonni akka bitamuuf murtaa'ee jira. Ijoolleen kun seenaa garaa nama nyaatu qabu. Haa ta'u iyyuu malee birmannaa abbaan qabeenyaa Oromoo kun godheefiin yaadatamanii har'a kunoo mana bareedaa mi'aan guutametti galaniiru. Ummati Oromoo birrii humni isaa danda'u gumaachee fi egeree ijoollee kanaafis birriin miliyoona tokko ol walitti qabameefii jira. Ergaan qophii kanaa ijoolleen isin gumaacha maallaqaa fi gochaa turtan kun maalirra jiru isa jedhuu fi yoo walii birmanne ammoo namoota sababii adda addaatiin kufanii jiran kaasnee dhaabuu akka dandeenyu isin yaadachiisuufi. Goleewwan Oromiyaa baay'ee keessatti namooti sababa adda addaatiin kufanii jiran birmannaa keessan eeggachaa jiru. Abbootiin qabeenyaa namooti adda addaa maatiiwwan haala akkasii keessatti kufanii jiran gargaaruu keessatti haa hirmaannuun dhaamsa keenya. Hojii tola ooltummaa hojjetan kanaaf dargaggoota Taammiruu Bultoo Didhaa hedduu galateeffanna. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa wabeeffanneeti. Daani'eel Tasfaayitii qophiin keenya utubaa biyyaa guyyaa har'aa xumurameera. Torban qophii biraatiin walitti deebinaa turtii gaarii. Shirr,